Chanarra dagaagee na waame bosona keessa sila barbaachuun ana argu suuqa dhoksaasi na waame safuudha kan. Hordoftoota keenya jirtu nagaa keessanii nageenya waaqayyoo ala bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaadha nuti jirra nagaa keenya. Hordoftoota koo biyya keessaa biyya alaa jirtan jidduu kana xiqqoo miidiyaa irraa fagaachaa jira garuu nagaadhumaanidha. Tokko intarneetiin na rakkisaa ture jidduu tokko jechuudha. Eeggadda immoo erga caaloon dhufte immoo hojjenne viidiyoo boqqolloo fa'aa waan adda addaa nyaachaa isin hojjennee yaadneeyyuu garuu hin dhumne ammas boqqolloon. Caaltoon immoo viidiyoo hojjenna jennaani eeggadda dadhabeeraa naan jette waan bakka hin dirqamsiisu jedhee tanani dhiiseeni jechuudhaan hojjenne viidiyoo jechuudha. Kanaaf banne malee nagaa keenya kunoo caaltuun kun nu biratti argitan misaa nyaachaa jirra. Kottaa nyaadhaa isiniin jenna. Caaltuunis nagaa ishiiti. Nagaa ishii isinitti dhaa'uu dhufte. Innaa kun duutee jirti jechuudha. Caaloo nagaa gaafadhu ka. Akkami jirtu jedhee. Miidiyaa kanas xiqqoo qaanaa jirti yoo dhumaan piraankii wayii godhee fidan malee homaan mana miti miidiyaa kanas sodaatti xiqqoo jechuudha. Giddii dhumaanan kottu jedhee fidaanii rifeensa keenya immoo argitan miti namatu nu ishime dirribii jechuudha. Dirribii mirga miti mirga takka kunuu har'a reefudha jechuudha. Rifeensa mirga jedhamu kan nama beeku jira. Ishimanii jechuudha. Caaltuu miti kannaadha. Caaltuun yeroo dhufte bichaa rifeensa dhahattaate ani rifeensa dhahachuun jaalladhu malee namni dha'u jira kunuu narraan bareedu. Caaltuun asii gadi ani immoo pooloon dhaadhe. Isiniin jenna caaltuu nagaa gaafadhu gaa. Kottaa misaa nyaadha. Kottaa misaa nyaadha. Akkam jirtu hordoftoota keenya nutis baay'ee isinirraa fagaanne. Anillee waaniin asin turreef egaa karaanis waan baay'ee fagoo ta'eef deebinee waliin hojjechuu hin dandeenye. Har'a gaa guyyaan taanaa walitti deebine. Guyyaan ga'eenna. Guyyaan geenyaan walitti deebine malee nuti akkasiillee yaadneen turre waaqayyumatti egaa kana kunoo godhe. Baay'ee kunoo anis egaa waan haaraan baay'ee argee kunoo amman deemetti sooromanii soofaa galfatanii kunoo sarratti wannoo ta'anii galfatanii bakka. Wantoota baay'ee waan haaraa argee yoo egaa turanii dhufa waan haaraa argu jechuudha mana kana keessatti. Isaan baay'ee sossooromaniiru jechuudha. Kun akkatti soofaa addaa galfatanii baay'een gammadee sinis akkam jirtu akkamitti gammaddaniif hin jedha. Ani baay'een gammadeef sinoo maal jettu kanarratti. Erga caaltuun deemtee kan soofaa binnee bishaanis galchine. Garuu maabiraatiin galfanna innee galmoofni irra dafee nu qaqqabu dide qooxaariin jechuudha. Yeroo biraa yeroo dhuftutti immoo waan haaraa argita isaan. Waan haaraa yommuu dhufan waan haaraa argu mana kana keessatti. Akkasiin jenna. Dhugaa caaltuun baay'ee gammadde jechuudha soofaa kana bituu keenyatti. Ka baay'een gammade egaa kan amma namaan geenyes kan amma namaa ga'us nama cabsuu akka waan hin qabneetti nama laala namni isaanillee duraanis osuma qabanuu beekaa callisan malee wanta soofaa bituufillee dhabanii miti. Tokko immoo caala wanti zimmenneefi tokko manni kiraa keessa turre dhiphoodha. Tokko immoo yeroo as dhufnu immoo ganna ture jechuudha yeroon isaa mi'a baatanii ol baasuu hin ta'u safara keenya xiqqoo. Daandiin qabu dhoqqee lafti isaa diimaadha waan ta'eef biyyoo waan ta'eef hin hoqqaa. Kanaaf chillaa jennee nuti beektaa amma birraan bari'utti hinneetu. Malee galanni waaqayyoof haa ta'u waan soofatti hin binnuu dhabnee miti jechuudha durumayyuu. Inna caaltuun baay'ee gammaddee sapiraayizii gooneeni jechuudha yeroo isheen dhuftutti. Garuu hordoftoonni koo baay'eenis naa gammaddaniittu. Galatoomaan isiniin jedha caaltuun immoo gammaddee jirti kana kunoo waan jette dhageessanittu gammachuu ishii isinii ibsitee jirti argitanii jirtu isiniin jenna gaara hordoftoota keenya waan biraa maal jettaan caalu? Waan biraa maalan jedhaa gammachuu ibsuufiin barbaade kunoo rifeensa koos birrii baaftee kan obboleessa ofii kun akkasitti birrii baastee namaa dhoofsifti
Egaa kana obboleessa ofii akkasiif kanaaf jaalatu jechuudha. Ofii ishiitiif kan hin mataa takka dhaadheen beennee birrii baastee naaf dhoofsifte. Anillee osoo hin beeku ani dhaabbata siif hin ta'u lakki isaanitti dhaadhu anis kun waan faana dura anumaan dhaadhu siin dhoofsisattee ofuma ishiitiif naa dhoofsifte ishiinis immoo dhaadhee kunoo siniin jennaa ani baay'een jaalladha kan obboleessa ofii kun akkasitti namaaf taati jechuudha. Natti toleera baay'ee. An baay'ee natti tolti kunoo waa baay'ee namaa gooti. Egaa. Sabdama dhugaa keeti yeroo. Dhugaa hundee kan obboleessa ofii jechuun waan addaati malee. Waan baay'ee itti gammada. Innaa akkana isiniin jennaa hordoftoota keenya. Caaltuun asheetanuu fiddee dhuftee boqqoolloo fiddee dhuftee guyyaa tokko qofa. Engadda boqqoolloo nyaanni garuu dhi'ee viidiyoon hojjenne jechuudha yeroo boqqoolloo nyaannu. Warqee immoo beektu miti warqee biyya keenya hollataa qooccoo isa jedhan sana. Isas nu fiddee dhuftee asheeta nu fiddee dhuftee haadha isaa cafacafaa jirra isiniin jenna. Isiniin dafaa galaa asheeta nyaanna amma yeroo kana asheenni hin baagaa birraan baree. Inni akkanaan haala kanaan caaltuu faana dhufnee nagaa siin gaafachuu isiniin jennaa nagaa keessan nuu ta'a. Kottaa nyaadhaasi. Goommana nyaachaa jirra garuu. Goommana dallaa keenya keessaa caabsine. Waaqa gisee baay'ee nyaataa jirra jechuudha. Miti ina jaanoo. Kunoo isa sanuma dhaabee galee ganna dhaabeen kunoo birraa dhufee nyaadhee waan harka ofii dhaabe kunoo booda deebi'anii nyaatu jechuudha. Kun kan ofiiti jechuudha waan hundumtuu kan obboleessa ofii kanuma ofiiti jechuudha. Kun ofumaaf ishee faana dhaabnee hojjannee tamma moroon dhufutti gahee gurguddatee na eegee kunoo akkasii jechuudha. Alaan bitanii manumaa fayyadamu. Innaa isiniin jennaa laayik sheer godhaa. Baay'ee sin jaallanna baay'ee sin kabajna warroonni immoo maatiin taane sabiskiraayib godhaati maatii keenya chaayinaala keenyatti dabalama isiniin jenna. Caaloodha bilbilame. Ciao jedhiin ka Caalo. Ciao.